بسم الله الرحمن الرحيم نغاف رحمتك كان دومين كمني نبيو ترتي بوسي يا رحماني نغاف رحمتك كان دومين كمني نبيو ترتي بوسي يا رحماني الحمد لله يا غوفتا فارفما يا غوفتا ايتين تاسسون دما اتول كمنان تنو اتمي قدما غرغدو لمبوني تني نيان ارغما وامبوني تني سون سبرا بكما akka fir'aunaafa sagode buufama otuan gooftaadha jedhu gadgatama godhee satinneesse boonuudhaan beekama waan hojjete irratti inni hin faarfama yaa arhamar ruhamaa nuu kenni yaqiini nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم سرا وعلنا وعلى من سلك معهم سالكين اقتداء بهم دارا وزمانا بغير سقوط حتى انتهينا إلى مدخلنا الذي وعدنا لجميع المؤمنات وللمؤمنين يا فارج الهم من قصودنا ارفع عنا البلاء في الدنيا والدين نبي ترتي بوسي يا رحماني يا الله يا الله يا رب العزة أكما قاف دراستي يوكوتي akka suuraa Yuusuf irraana laaffifte kan Muusaa raasxinnoo ruuxiina niyyette inni silaa danuu hayaa keessa guute 132 maqaan isaa qofti naa laaffisi keessa hamma anaa feete ikhlaasaa wajjin yaa rabbi guddatte khalqittiin fayyadi naa godhe khayraati warra mirga goruu biyya akhiraatti najaanu baasati gararka bitaatti nu rahmatiyati sitti maganfanne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii seenaa Muusaa keessa alanni dhalate dubbachuutu irraa kaan irra na bute suuratul qasasii lubbuun koo filatte sirreessa ibsuutti na gargaari ati yaa gooftaa ta'umtee maaluu yartuu sitti ayaan tokkon duraa hin ifuu namatti rabbumatu beekaa isa isaa haqqiitti xuruufni isaa sadii yoomuu ka qubeeti taa'insiin ammoo miimiinni sadaffaati beekumsa ayaa kan isuma dhuunfate beekumsi hundi sarkaa argamti ilmiin kan isaati kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii aayanni lammeessaan akka ni dubbate akka waan fagoodhaa agarsiisu nutti fakkeessee jalqabee suuruma isaati kun kitaaba rabbii fee kan mul'ate kan dubbatu seenaa bareedaa hundatti Muhammad dhagahi jedhee itti ergate gatee gasiin beekneef seenaa Muusaa kooti Yahuudonni silaa seenaa isaa hin beekti Tawraatiin keessatti guutummaan qo'atte ati hin beektu seetii silaa si ciijatti atasiitti miidhageessee dhamaati yoo fedha argatteef amantii imaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii aayanni sadeessaan jedheen ni haasa'e sirratti qaraanaa ibsinee dhagaye seenaa Muusaatiif kan Fir'aun haasa'e warra haqti laphee jiraa keessa taa'e yaqiinni dhugumni keessatti semmaa'e yaa rabbi yaqiinaan warii keessa kaa'i nu to'achiisa diraagii du'ati nu ta'i nu laaffisi amrii dirqama ta'e waan rabbi hojjedha jedhetti bobba'e seenaa dhugaa isaa nu biraa si ga'e
hojjetee guuttatee fayyadamuu taa'e kan ittiin milkaa'e argatuu jennaani nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Kunoo ayana furu seenaa Fir'aawnaati seenaa namaa jaafakkuumsa mudate jabeenyaan jalqabee dubbii isaa dubbate biyya Misraa moo'ee akkaan of dhaaddate dachee gubbaarratti miidhaa bal'ifate warra dachee Misraa hundasii too'ate dura facaafnee gifa facaate tokkummaa dhabuudhaan giidoon jiraa laafti bara baraan giidoon jiraa gada deemti qoqqoodamtuu ta'uu hogni jiraa laafti dursa bana Yuusuf Madyan irraa kaate Israa'eliin danuun Misra eegii qabatte otuma wal hortuu eegii moodanatte Misroota to'achuun dinuun iyyate achi warri raagaa warri qaalluu taate yaa mootii alanaa dhiira kan dhalate isin fininciltii algarraa darbatti Israa'elootarraa mootii Misraa taati jennaan nagaate bokkisee Fir'aawnii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ajabaan ka'een nama isaa hunda isaa kaafate naa hidhaa hundinuu jedhee kaksiifate gennoon hamlee qabdu tokko yoo argamte too'adhaa yeroo hariinaa eegaa hundumti hundi keessanniiti ilma dhiiraa dhalte fuudhaati gorraa ajjeesaa bakkatti wamaa hin godhinaa yoo durba itaate guddattee haadhimee kan keenya itaati jedhe haala kanaan awaajee biyyatti hojiin jalqabame ol kaate hundumti sabiyyoonni dhiiraa akka oolaa taate ta'e Fir'aawnaa nama akkaana jete sabiyyii gorra'uu qofaan yoom naabate baabiin kufriif shirkii sarraa burkiti ajinni ballate mul'ate Fir'aawnii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Kanaaf Fir'aawnicha yakkamaa taasise nama isaa hordofuu wajjin dhimsiise moomintoota warra jiru hacuuccise hunda jira ilmaan wajjin hambise imaamota hundaa moomina taasise booda kana hundaa jira kana taanse warra dide hundaa dhabamaa taasise jira moomintoota jiru hunda dhaalchise dachee Misraa hundaa kan jiraa taasise mootummaa biyyasiis jira harka seensise Fir'aawniin Haamaaniin jira ashkarasii sodaaniin oolchine jira agarsiise boodatti murtoofnaan bahriitu liqimse ajaa hunda balleesse nafsare mu'minii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ajabaa wanti Fir'aawnaan dalageef kanaari dhiirri yoo lalataan immoo hudhaa Masrii kana qolachuudhaaf qalee dhiira hari rabbi moogidoonsaa jabaadha jabbaari waan mootummaa isaatti waan ta'u durri keessaatti finnaan guddisee ajirri fidee bira keenyaan gaarii seen barre horiitti gannagee hunda itti toore guddisee raawwannaan itti ta'e durri dandeetti rabbicha ilaalii bari jalla jalaaluhu qulqullaa'e inni nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Rabbi wahyi godheen garaadha Muusaatti wahyi akka ilhaamaa akka manaamaatti yookaan akka wahyi gennoota biraatti akka dahee Ciisaa giiftii Maryamaatti akka kanniisatti barumsi godhamte barsiisicha keessa waa jahatu himamte waa lamatti ajajee dhowwe waa lamatti lamaan gammachiisee jaan ittiin guutte jedhe itti hime deessenna raawwatte hoosesi ajajee amma isaa fedhamte arganiin ajjeesuu jettee yoo sodaatte bahralliin yookaan abbaa itti gatte
وما هن صداتين بحرين ندرانياتي وما يادوين ندرا فقاتي نزت ديبنا زبنا ديهوتي بودر غماغون شاميف مسري رتي بادا دكنتي وما نميني نبيو ترتي بوسي يا رحماني ده موسى مكان يوحانس جدمتي زبنا سن كيسان دني دلتي هندر كافو دمي قلمنا غدته موسى نرجوسا كان ارغيرمتي hinjiru jalqabarraa mul'ate ifatti obboleetti Muusaa qofatu argite rabbiirraa hajjabee dhawwe arguu jiratti ji'a 3 guutuu eegi hoosifatte obboleessa qabdi jiraanaatiitti saatanii naa tolchi jettee itti matte eegi tolchee fidee sarkaa fudhatte Muusaa keessa dukkana dahatte geessiti abbaayin yookaan murmuritti gattee deebitee gatte naaf deebisaadhaani nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ashabaan eegi bahri buuftee bahriin sabudhate isaa deemaa jiruu saatanii baadhate jirri fooqii Firaa'uun irra qaxaramte. Teesse bahri eegdii fuulleetti argite buutee safiinaadhaan fiigaa duukaa buute qaqqabdee achumaan saatanicha fuute utuu ittiin fiigduu dhuftee ala Firaa'uunitti fiddee dura geesse argite bahriitti jennaaniin bananii arganii keessatti mucaa dhiiraa isaa jirri raagaa himte jennaan kanaa miti kun waan bahri irraati. Isa raagni hime irraa waan fagaate jettee shakkuu dhiifte jama'aan tuqyaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Harkomaa fudhattee galtee aduwwiisi ol qabdee gad qabdee hunda si rakkise Firaa'uuniif Haamaantu qondaala Ibliisi ashkaroonni jaraa lamaanis akkasi hundinuu wajjinaan kan Rabbi arrabse. Biyya akhiraatti azaaba murteesse addunyaa irratti bahri garraqsiise hadda addunyaatti balaa itti buuse akhiraa jahannam galuutti murteesse qulqullaa'e rabbiin uume insiif jinni nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ajabaan Firaa'uun ala arguu saatanii banamnaan nan ajjeesa jedhee jazzamee kutannaan jaartiinsaa Asiyaan jettee yaa jedhana lakkisaa hinduu jette yaa Firaa'uuna ilmoota asifannaan qabnu dhiira akkanaa argaatte jakootiif keetii ta'a yaannaan hin ajjeesnu jedhanaa ittiin fayyadamna kun yaqiina kootii ilmoota asifannaa. jettee sadawwinaan hinniisee Firaa'uunaan aadaa warra Masrii kennoonni dhawwinaan waan sana hinniisuu hojjennaan salphinaa tokkoon jiraan beekne waan ta'u boodana akkanatti eege guddise Rahmaanii nabiyyoota irratti buusi yaa Rahmaanii. Nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa Rahmaanii. Nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa Rahmaanii. Booda kana da'e Muusaa dhagaatte ilmasii kan isiin bahriitti darbite ashkaroonni Firaa'uun bahrii irraa fudhatte itti fidnaan Muusaan galuu harka isaatti lapheensi aqliirraa qulqulluu itaate akka roqomsuufaa hedduun taati maraannaan isiirraa mul'achuun dhiyaate utuu tolli keenyaa hin dhumne isiitti kurrifannaan silaa dubbiin irraa ifti beellama kan keenyaa shakkituu itaati imaana hin qabdu jechuudha waamamti kanaa jennee obsaa kuufne lapheesitti rahmatatti oole kan yoomuu hin dhumne nabiyyoota irratti buusi yaa Rahmaanii. Otoo siidhaa tolaa keenya ooluu dhiifne silaan irraanfattiisa siidhaan jenne
siif deebiifna ilma kan keen sodaatini sana yaadachuudhaan argatta yaqiini intala tokko qabdi Maryam jedhaniin obboleetti Muusaa tan kafa isiini meenaa dhaqiqamaa jamaa Firaa'uuni waan jarri godhanuu laali mul'atini oduu sarraa dhoksi dhagahii taani jennaan naqxee laaltee otuutti hin siqini fageenya dhaabbattee namni tuun barini jara keessaa namni tokko tuun se'ini nama quba qabdu otuun fakkaatini waan inni ta'e baratte siyaani deebite haadhatti himte haala isaanii raggaate yaadatte beellama rahmaanii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. Egaa Muusaan harmaa biraa akkanoone taasifnee dhowwinaan wajjin namaani nadhee gosa gosaan itti jijjiirani waan harmisii jiraa kan qabu aannani hundaa dinna wajjin dikkaadhamaani yoo dhiisuudhaa jedhaan hin du'aa beekani waan oguma qabu hundumaa wajjiniin utuu mari'atanuu wajjiniin turani guyyaa 8 eegi akkanaan fixani obboleettiin Muusaa Maryam kan jedhaniin guyyuma guyyaadhaan dhufte gara isaanii waan isiin taate kan jarri hin beekini jetteen yaa jaranaa waan mucaa keessanii sinii mallateessaa yoo na dhageessanii niitii tokko jirti as dhihoodha siini takka harma isii diddu ijoolleeni beekamtuudha siini dhugaa shakkiin qabne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii yoo kan barbaadanu amman fidaani sinii guddisuuttis beekamtuudha siini barsiisuu keessattis wamasin feetani jettee itti himnaan hundumti isaanii gaariidha dafiitii nuu fidisiyaanii jennaan utuu fiigduu dhaqxeetuun turini fiddee dhufti da'ee Muusaa achumaani Yohaanis jedhamti gammada akkaanii ala dhuftu baate ta'aara Firaa'uuni mucaani dhiiraasaa barbaachaannani harma hodhuu dhabuun kan beela'e inni ala isiin dhuftu ilaalee Firaa'uuni mucaatti kenninaan ala fuutu siini harmatti kennite achiin odendinne dinqifate ilaale ajjabee Firaa'uuni attamitti harma kee hodhe mucaan kuni nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii jedhee deddeebisee gaafannaan hin jette fooliin koo gaariidhaaf ijoolleen hundumti hindiddu harma koo kan foolii fuunfatte jennaan deddeebisee ciminaan gaafate deebiinsi kuusinaan shakkii kifitate asittan hoosisa jechuusiin filatte jennaan fudhu galii hoosisuuf biratti jedhee yamnaaniif mucaa fuutee galte guddiftuu mucaasaa jechuudhaan baramte gennoota hundarraa akkaan kabajamte kan duraan rakkinni guddoo siidhamaafte sababa Muusaatiin akkaan kananiite mucaasaa guddiftee jechuun walitti himte hundi shillimaataa gosa gosaan baate gara da'ee Muusaa gurguddoon namooti geessee fi zayyara haaluma akkanaatiin rakkattuudha turte danate horiini nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii aleen Firaa'uun hundi warri isatti aanu guddiftuu ilma isaa kan taate isiinu kabajamuu qabdi itti yaanu hundinu faayaa waan gaggaarii siidhaa kenninu hundi jiraa mucaa waan ta'e hin beekanu gatii baarii irraa argameef hundinu Israa'eliin taa tokko yaadatanu kanaaf hundi jiraa otuu kabajanu ulfina isaatiin waariittataanu beekne kanan jennu waan hojjetu inni nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii akkuma haadhatti barsiise gaaf dura ilma kan keessiifaan deebisa boodarraa
jedhe akka jiru deebisee fi har'a jedhen yaa Yohaanis siif beellameen jira siif deebifna mucaa zabana dhihoorraa kunoo siif deebifne ragga'ii har'arra yaaddooniniif gubaan kan deemu si bira hammas akka baruu beellama rabbiirraa tokko keessaan foohu ifee mul'achuurra akka hojjetameetti shakkamuu bara hin jenne malee immoo guddoon namootarra kana ta'uun beeku hammi nama isaanii nabiyyoota irratti buusee yaa rahmaanii. Ajabahaan akkuma beellamee deebifnaan fudhatte hammanni guutti eegisa hoosifte booda harma gu'ee gara Firaawunitti deebifna mana isaatti achitti guddate waan Firaawunaan nyaatu isaa wajjin nyaate waan inni yaabbate wajjin yaabbate gaalarraa ta'e gosa faradooti hoccoo keessaa huccuu gaarii filatamte uffata qophiirraas kan mootiidhaa malte keehataa kananii cimaadhaan guddate kanaaf Firaawun baqaa isaa ijoollee fite rabbi moo harka isaa irratti guddifate sodaan isaa boodarraa itaate yaqiinii nabiyyoota irratti buusee yaa rahmaanii. kananii kanaatiin Firaawuniin biratti umriin isaa laa 30 itaate hugni isaa laa jabeenya guuttatte raawwate beekumsa kennineef sirriitti beekumsa hikmaa qabu dubbataa ifatti gooneessa kabajne beekolee biratti beekumsa kana duniyaas akkuma kanatti kennineefi guunne kan caalu namooti kanuma hojiin keenya namooti hundatti yennanni gaaromee offitee tolatti jazaa guddaa isa shallabna dhihootti bareedaa qullaa'ee addunyaa irratti qulqullaa'ee dhumnaan biyya akhiraatti jennataa seenaa hin qabu shakkiitti kun beekamaa keenya cimaa yaa mu'minii nabiyyoota irratti buusee yaa rahmaanii. booda kana Muusaan ka'ee martifate otoo deemuu seenee mandara Masriitti yeroo taati hooftu yeroo qorri buute yeroo namni isaa bakka goggodhate bakka iddoo bultii deemtee qoqqobatte maqaan biyyattiidha Munfaadha jedhamti booda igi magribni ishaatti dhiyaate otoo deemuu dhufee namooti lamatti tokko gosa Muusaa nama Israa'eliiti inni karaa deemaa jira dhibee ofiiti tokko immoo Kibxirraa gosa Firaawunaati tolchituu biddeena kan Firaawunichaati innis gosa Muusaa karaa irraa qabate qoraan itti fe'uu jennaan kurrifate yaa Muusaa na qaqqab jedhee itti iyyate achiin Muusaan dhufee namicha kadhate diddeetti dalgifte kun wamanni ifamne nabiyyoota irratti buusee yaa rahmaanii. nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusee yaa rahmaanii. nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusee yaa rahmaanii. Muusaan sittan fe'aa eegisaa dubbatte jechisaa Muusaatti guddoo dhagahamte itti siqee Muusaan Israa'elittiitti booksiin ala dha'uu darbatamtee kufte hin turre achumaan lubbuun isaa baate Muusaatu jabaadha giidoo qabeenyatti kanaaf harka isaa keessa seentee miti Muusaan hin du'aasaa hin beekne dhumatti ala duuna janaasaa fudhate dhagaa shawaadhee buusee namichatti booda eegisa taree raawwate achitti booda kana jedhee hojii ofii qomate hojiin inni akkanaa hojii shayxaanaati kanaammoo shayxaanni aduwwii namaati jalliftuu ilmaan Aadam bakkuma hundatti ifa galtuu rasiin kanaaf na salphifte hin balaaleffate guddoo lubbuu ofiitti dikkaa ofiin cite Muusaa ibna Imraanii nabiyyoota irratti buusee yaa rahmaanii.
booda kana Muusaan guddisee yaadda'e badii ofiitii garaa rabbii isaatti boo'e yaa rabbi lubbuu koo miidhee badduu ta'e naadhiisi badii koo jedhee itti boo'e rabbi isaa dhiifnaan dhiisuu isaa dhaga'e inni gooftaa dhiisu namatti boboo'e badii isaa dhiisee waan rahmata ta'e itti dhangalaasee godha kan milkaa'e booda kana jedhe ammootti deebi'e badii koo naa dhiisuu keetiin kanani'e hammasin kadhadhaa dhibee koo waan ta'e nan godhin yaa rabbi kaafiraa wal ta'e jiraachuurra irraa fagaachuun seena'e jedhee itti matee qajeellaasaa taa'e naaf qeebala jedhe kutatee hin shakkine nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii munfaa keessa bulee otuma laphatu duuti namtichichaa yookaan nagaamtu ana ajjeesuun garaa jamaasaa hundattu ana sin ajjeefti fir'aawnaan nanniiftu keetaa katamatti keessatuu dhokatu bulee boromtumaa ka'ee utuu kutu arge namtichatti kan namaa walloltu isittiin qibxiin sun gosa isaa jedhamtu Israa'elii wajjin kan wal gigiidhaatu Muusaa argitee jettee na qaqqabtakkatu jennaan jedhee Muusaan maalati fokkiftuun rabbaashii ta'uun kee kan ifee mul'atu atajaa ta'utti waa tokkon shakkamtu silaa ruuhiin isaa qibxiin hin jaallatu jibbaan saamoo beekaa gatii kafaranii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii kanaaf garaa Muusaa isa gosa ufiitti sababa laphatuuf jedheetti dubbate kaleessa sii jecha badii na mudate ruuxiin nama dhiqoon harkatti baate haddas kanaati jedhee raawwate gara namtichaatti fuulatti deeffate gara qibxiisi aduwwii jiraatti dhahuudhaasaa jedhu isiin rabbaashitti isiin gosa Muusaa jettee Muusaa waamte atakka kaleessaa namicha ajjeefte na ajjeesuu feete jedhee ofii laphate isannitti ka'ee ruuhiinsaa si'ate haasawwama jabaa Muusaatti darbatte yaa Muusaatti fedhiin qabduudhumatti waa gaarii hojjechuu dechee kanarratti waa ajjeesuun dechee balleessuu maletti waa tola hojjechuu hin qabduudhumatti jennaa Muusaan dhiise rukutuu qibxiin nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii ala kana jedhee Muusaa dhaqomatu qibxichi dhaga'ee alarraa raawwatu gara Firawunaatti cehee jarjaraatu kaatu dhaqee yaa Firawunaa jedhee kan qubattu nam kaleessa du'e isatti rakkattu nama ajjeese hakkiin hin dhokatu ullee fadheen dhufee ifee kan mul'atu jennaan eenyu jedhee alanni gaafatu ilma kooti jettee isatti guddiftu Muusaa ilma Baharii isatti koo jettu isatu ajjeeseen dhagahee yaqiini nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii jennaan Firawun guddoo dallanee gubate ansilaanan shakkaa jaartii koonna goote jedhaa kan illeerraa hiddi bobbokokte ashkaroota dafee walitti qabate akka jabaa jiraa wajjinii mari'ate ashkaroota keessa nama gorra'uutti jara beekamanii ta'anuu kaafate Muusaa na barbaadaa bakka argitanitti gorraa ajjeesaa eegiinni himate ilmi abbirasaa imaana argate kan islimnaa qabu Firawuniin dhokate karaasii qabaabdu cabsata qabate otuu fiiguu dhaqee Muusaa qaqqabate yaa Muusaa namooleen hundi walii galte akkati qalamtu murteeffatte kaate si kabbabaa jirti ajjeechaa kee kutatte singorsaa dhugaatti yoo hafuudhaa feete bahee qataamatti keessaa dhiheenyatti ansi gorsuu kooti foddo hin didini nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii
nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii